taa'ee kunoo amma suura ka'e san farda hatame beektaa. Eentati. Namicha nami hattuu humnaan qotee bulaarraa fudhate beektaa. Ijoollee Arsadii promotion ka jedhaman bolaa sadan tokko jira Siisaay Bulbulaa waggaa 8 dura sochii hamaa gaggeessaa turan kitaaba isaan barreessan irratti arge beekte. Siidaa Dabaleen kun nama galaan farda isaa kaalchoo fi garbuu qallabaa ture gorroo jalatti. Oromoon sangaa fardaa isaa maal godha beektaa? Guyyaatti yeroo 2 dhiiqa beeke naannoo keenyatti nuti. Farda goojeedhaaf lolaaf itti qophoofsitu kan leenji'amu. Garbuu nyaata gorroo jala hidhame. Namichi kun gaafa farda taphatu beekamaa ta'e odeensi qaba beektaa. Akka kitaaba sanarra jedhutti seenaani. Gorgisitu taabonni wayii hin baay'edhan as birbirsa gooroo kanatti. Nami kun maqaa qaba Siidaa Dabaleen kun. Namicha bira qaqqabe fakkaa Milik bira. Odeeffannoo Milik bira. Waa maatiin haa taphatu jedhame. Inni farda isaa miicee maaloo jedhee bareechee galaan irraa sakaraa dhufe beektaa. Sakaraa dhufee goojiirra mul'atee na dhadha'u kana argee nugusni taa'ee argaa ture. Harkaa fuudhaa jedheen irraa bute beektaa. Waameetu farda akkasii kun mootiif malee nama teebula akka keetiif hin ta'u isa jedhanii nu abaaran sana jettaa mire. Jedheeni harkaa fuudhee Siidaa Dabaleen boo'aa deeme. Kanaaf gaafa amma farda kana laalu nanaara beektaa. Farda hatame farda nu jalaa hatame kanarra taa'anii hin qaanofneen nama qaaneessiteedha. Inumaayyuu immoo suura kaa'anii cimaanii. Dhaloonni kun waa'ee farda kanaa gaafachuu qaba barbaachisaa taanaan beektaa. Fardi abbaa qaba beektaa. Warri Minilik leellisu ka fardi kasaati jedhu maal jettaan fardi kasaati inni fardumisaatiin dhufee. No inni calqaba harree yaabbatee dhufe. Gara Oromiyaa gaafa seenu seenaa jedhaa bara caaluu miti kan jedhu. Seenaan immoo rirmi nyaatu beektaa. Seenaan seenaadha. Okay? Yaabbii fardaa isatti beekanni amma waa'ee Adwaa faana wal qabate. Warri lole kun tuulama kana fardaan dhaqee dhukkeerraa kaase minni yaa'u wotoorra ka'ee danda'a yookaan qabaniif ittiin deemataan beekamu. Ammas bari ijoolleen gaafa fakkeessitu siidaa isaa bukkeetti gaafa Adwaan kabajamu ijoolleen jijjirti farda jalatti qabanii kan deddeemne. Sangaa fardaa si jalatti hin qaban yoo yaabbii dandeessedha kan yaabbattu. Namoonni siidaan kun ka jigani jedha. Siidaan kun yoo jig. Fardi akkamitti fardi ka Oromoo. Fardi kan Oromoodha. Akkam tolcha. Farda akkamitti jigama. Akkam tolcha. Ka jige yoo inni isaarraa jigsan malee. Okay gaa inni. Walumaa galattan fardi abbaaf deebi'uu qaba inni dhaloonni hin deeffata baay'ee. Anaaf sirratti hin ta'in malee inni waan hin oolle beektaa waan amma Ameerikaa kana keessatti ta'aa jiru beektaami. Biyya qaroomte biyya guddatte yakkamaa beeke. Miniliktiif yakkamaa moo yakkamaa? Oh my God. Oh my God. Ani inni gaa reeffaa miirammaa ekeraadhanni. Jechuun seenaa rirmi nyaatu siin jedheera. Seenaan immoo dhugaa. Kan sobaa jedhu kan dhugaa jechuun akkamitti namni kana na godheera jedhee sobaan si himata. Nama lubbuudhaan hin jirre. Aannolee irratti kana godheera, calanqoo irratti kana godheera gaafa jedhamu. Aboo bara sana inni barkanaan mallatteessa jedhan. Warri harkaan mallatteessu warri maastarsaa fi digirii fi PhD qabu bara mallee ulfajjeesaa jira beektaami. Inni bar sanatti doofummaa sanaan harma yoo mure harka yoo mure maal intini gaa doofaa waan ta'eef miti qotee bulaarraa kan farda hatu kan farda saamu walumaa galatti yakkamaa hamaa. Yakkamaa beeta mangisti keettee Oromoon lolti. Wanniin isa kasiidaan isa beeta mangistu kan palaasii mootummaa keettaa sun akkamitti ilaaltate? Maltee fi wanni sun. Rifadheeraan. Maaliif seete tokkoffaa ekeraa achi keessatti yaadannoo ekeraayyuu gochuun sirrii miti nama intini nayyaaddaaf wanni maaliif seete warra achi keessatti suurri isaanii bocame hundi garaagarummaa amma uumame sabaaf sablammii biyyattii kana keessatti roorroon ammallee hiikkaan arganne bar yakka isaan raawwatanii ni beekta. Okay? Dhimma godheef isatu beeka waan godheef garuu akka kiyyaatti ta'uu malle maaliif
nama harki dhiigni ummata qulqulluu harka jiru ekeraa akkamitti yaadannoo gootee mana kee qarqara goota hin ta'u inni akka kiyyaatti gaa kun sii gale.